Jaalalli jireenya kiyya karaatti hambise. Sanyiin abdiisaa jira yaada fitu yaaddoon diinaan labbisu. Ani maqaan koo AH'n jedhama. Kanan dhaladhee guddadhees Wallagga dhihaa baadiyyaa Dambidolloo keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 8 baadiyyaa maatii koo biratti kan baradhe yeroo ta'u kutaa 9 hanga 10 immoo magaalaa Dambidollootti kireeffadheen baradhe. Mandii godaan daabbusi yaadigaagoo hidhaamii jootee jalaa sayyooti olii kaadingilaa dhufitu warra bisheenaa waamaa. Ijoollummaa kootii kaasees barataa qaxalee fi kutaa 1 hanga 8tti tokkoffaa bahuun badhaasa garagaraas maatii koo fi mana barumsaarraa argachaan dhufe. Haa ta'uutii barnoota koo kutaa 9ffaa yeroon eegalu jaalalli qaroo ija koo na seentee barnoota koos daree seeneen seeraan hordofuu nan dadhabe. Barattuun jaalalli irraatii na qabe Qananii kan jedhamtuu fi bifaan magaala ilkaanshee yeroo kofaltu qalbii namaa kanattu dubartii amala qabeettii fi barattoota hundumaa waliin walii galtee kan qabdurraati. Duratti barullee koorratti kan barsiisaan barreesse gabatee gurraacharraa galagalcheen hundumaa kan hin katabu ergan ishee jaalladhee garuu otoon noottii barsiisaa barreessaa jiruu qalbiin koo hatamee waa'ee isheen barreessa. Galees kanan dura keemistirii fi baayoloojii dubbisu har'a garuu keemistirii fi baayoloojiin koo Qananii taateetti. Irra deddeebi'een isin dubbisa. Maqaan Qananii jedhu katabamees barullee koo hunda keessa jira. Anis gargaarsa hiriyoota kootiin jaalala isheen akkanatti daree keessa taa'ee dhiphachuurra gaafadheen kan fe'inaaf haa deebistu jedheen akkan kutadheetti xalayaa barreesseen yogguu isheen mana barumsaatii galtu wanta natti dhagahamee fi miiranan ishee qabuu fi gadi fageesseen hanga humna koo barreesseen itti laadhe. Qananiinis torbee lamaaf xalayaa koof deebii otoo itti laatiin turte. Turtii kana booddees hiriyoota koo keessaa na waamtee gaaffii jaalalaa koof tole jettee naa deebiste. Shaashii jettu simbita yaa waleetu lammaraa koofaree kophee jettu simbita yaa dhufitu lallakabaa miila kee. Anis guyyaa sanarraatii kaasee gammachuu guddaan natti dhagahamee dirree waraanaa jaalalaatti wal fudhannee walitti dhukaasus jalqabne. Anaa fi ishee mana kireeffannee hiriyoota keenya waliin jiraachaa kan turre. Jaalala waliin eegallees turtii baatii lamaan booda mana bakka tokkotti kireeffannee hiriyoota keenyarraa adda baanee waliin galuu eegalle. Yeroo gabaabaa keessattis wanta hedduu keessa seenne. Barnootas mana barumsaarraatii hafnee yeroo hedduu waliin dabarsina. Haa ta'uutii garuu anaa fi jaalalleen koo erga hariiroo waliin jalqabne lamaan keenyuu jireenya barumsaa keessatti baay'ee gadi bu'aa dhufne. Isheen achuma kutaa 9tti yeroo kuftu animmoo kutaa 10tti darbeen qabxiin maatirikii na dabarsuu dide. Anaafis ta'e maatii kiyyaaf maatirikii kutaa 10ffaa kufuun salphinaa fi kan narraan eegamne waan tureef boolla na liqimsuu fi samii ol na fudhatu nan dhabe. Kanumaanis jaalalleen koo salphistee yaaduun kanaan booddee kanattiin dhiphatiinii kan rabbi nuu kenneen addunyaa kanarra waan jiraannuuf atis maatii kootti ergiitii jireenya dhaabbannee haga humna keenyaas waan hojjennee waliin jiraanna naan jette. Maatiin kiyya anaan gara fuulduraatti abdii guddaa waan narra kaa'aniif afaanii baafadheen waantan jedheetti mun dhabe. Haa ta'uutii jalqaba koo fi haga ammaan irra jiru eessuma koo magaalaa Dambidolloo jiraatutti maatiin tala kanaatti jaarsummaa akkanaa dhaquu fi fuudheen ishee waliin haga humna koo magaalaa kana keessa jiraachuu akkan barbaadu isatti ni madhe. Innis erga takkaa ta'ee maal goonaa atis jireenya kana kan filattu yoo ta'e anaafis ta'e maatii keef wanti kun salphaa waan ta'eef isa dura garuu wanta si baasuu danda'u qalbeeffadhu yaadidaan jechuun yeroo naaf kennee akkan itti yaadu na gaafate. Haa ta'uutii yeroo sanatti homaa waan tokkoyyoo farkaa waan hin qabneef humnaa fi abdii gara fuulduraatti ittiin tarkaanfadhu kanan dura barnoota koo jedhee ka'e isas harka koorraa waan hin balleesseef eessuma koo fuudhuu nan barbaada jedheen deebiseen isa dhiphise. Yaa waleeleekaa yaa walee bareedduu wal nyaara gaaddisaa ataaftu sanuu dhufeen taagaaddisaa. Reeba jettuu beena jettuu reeba doonuu beenu nuuduu reeba dheeraa beenu
innis obboloota koo fi maatii kootti dubbiin takkaa ta'e duubatti hin deebi'u jechuun walitti na araarsee jaarsummaas mana intalaatti naaf erguun qananii waliin seeraan waliin jiraachuu eegalle. Kanaan booddees eessumni koo qarshii muraasa mana shayiitti banannu erga nuuf kennee booddee nuyis jalqaba irratti nagaamaan walii gallee jaalala ho'aa fi haala nama gammachiisuun dalagaa keenya hojjetachaa waliin jiraachuutti fufne. Haaluma kanaanis waggaa 2 erga waliin xumurree booda jireenyi keenyi harkaa gara afaanii waan taateef qananiin biyya alaa deemeen jireenya keenya jijjiire malee jechuun na rakkisuu eegalte. Anis isheerraa adda ba'ee jiraachuun baay'ee natti ulfaatus tarii waggaa 2 yoo achi hojjettee dhufte jireenyi keenyi biftisaa lamaan keenyaaf jijjiiramuu ni danda'a laataa jedheen qarshii 10,000 eessuma koorraa liqeeffadheen piroosesii hundumaas xumureefiin qananii gara biyya hambaatti erge. Haa ta'uutii erga gara biyya hambaa deemtee yoo xiqqaate haga baatii ji'a jaatti sagalee qananii dhaga'uu nan dadhabe. Yaaddoo fi dhiphina guddaa keessa galeen turtii ji'a 6 ergan jiraadhee booda qananiin bilbiltee sagalee ishees erga na dhageessiftee booda kanaan booddee nan eegiin ani sin barbaadu jechuun bilbila ishee narratti cufte. Haa ta'uutii guyyaa har'aa seexana maaliitu naaf bilbile jedheen dhugaa gurri koo dhagahe amanuun natti ulfaatee shakkii guddaa keessan gale. Yeroo sanatti ani bilbila gaariis waan hin qabneef lakkoofsa ishee namoota bilbila tachii qaban bira geesseen toora vaayibarii irra galeen asii ol gaafan bilbilu kaleessa siif bilbileen nan eeginsiin hin jenne si waliin kanaan booddee rakkachaa jiraachaan barbaadu ana yoo ta'e hiriyaa gara biraatti heerumeen kunoo ammayyuu biyya arabaa keessatti waliin jiraachaan jiranaan jettee suuraa dargaggeessa ani beekuu asuma magaalaa Dambidoollootti guddatee biyya hambaa jiru waliin utuu hidhiisaa keessa hungattuu qananiin naaf ergite. Biddeessatti daammannee joomman naman ceesisu maaloo yaatikaa joomman naman ceesisu mereree garaa waan ofii baree ormaaf naman boosisu maaloo yaatikaa ormaaf naman boosisu mereree. Naasuun sammuun koo fayyaa dhabee baay'ees dhukkubsadhee maatiin kiyya na yaaluufis baay'ee na waliin rakkatanii fayyaadhaaf fayyaa hin jedhamu maraataadhaafis maraataa'uuf jechuun dadhabee kan koorra darbees eessuma koo qarshii 10,000 yeroo sanatti humna kanaa kan hin qabne kaffaluunis yaaddoo guddaa natti ta'e. Eessumni koos bakkan fideetii kaffalu akka hin qabne waan beekeef atumti fayyaa ta'e malee kanaan booddee barnoota keetti yoo deebita ta'e ani qarshii kana sin gaafadhu jechuun jajjabina naaf kenne. Anis kan darbeetti gaabbeen hiriyoota koorraa barnoota waggaa 4 sababa jaalalaatti booddeetti erga nafee dippiloomaa koo riifti vaalii galeen barachuun eegale. Barnoota koos waggaa 3 keessatti ergan eebbifamee booda yeroodhaaf qacarameen hojii argachuu waan hin dandeenyeef Finfinnee naannoo magaalaa Sabbataa keessa koobilistoonii waggaa 1 ergan hojjedhee booda hojii gara biraa barnoota koo waliin kan deemu kan nama daalu argadheen dalaguun eegale. Yeroo sanatti hiriyoonni koo barnootaan kutaa 1 kaasee na waliin dorgomaa turanii guyyaa har'aa bakka isaan jiran dubbachuun na qaanessa. Haa ta'uutii harka kootiin jireenya koos karaatti waan hin hambiseef homaa har'a duubatti deebi'een wantin sirreessu hin jiru. Haa ta'uutii garuu jireenya koo darbeerraa wantin sirriitti hin baradhe jireenyaaf jaalalli qofti gahaa akka hin taanedha. Waliin jiraachuuf wanta nama gammachiisuu fi gaaffii mana keessaa guutuu qabeenyillee hanga murtaa'etti waan barbaachisuuf ariifatanii miiraan oofamuun booddee kanatti nama galcha. Yoo xiqqaate namoonni waliin jiraatan galii ittiin mana isaanii jiraachisan qabaachuuti qabu. Kana ta'uu baannaan garuu akka jireenya koo fi jireenya qananii jireenyi jaalalaan jalqabame qabeenyaan xumurama. Qananiin hiyyummaa koo jibbitee anarraatii adda baate. Turtii waggaa 6fis biyya Arabaa keessa erga jiraattee booddee na barbaacha anaan bakkan hojjedhutti dhufte. Haa ta'uutii garuu yeroo isheen dhufte sanatti anaan rakkinni koobilistoonii walitti kan nu fide akka koo dhagaa qasaatee kan jiraattu waliin hireen walitti na fiddeetti. Anaaf ishees maatiin keenyi beekuu baatanis jaalalaan lamaan keenyi waadaa waliif
gallee waliin jiraachaa jirra. Wantin jireenya jaalalaa kan koof kan qananii irratti nu badhe ammoo guutummaa guutuutti of kenne akkan jiraanne na dhorkus hanga jaalalleen koo na waliin amanamtee jiraattetti darbeen dabaan ishee irratti raawwadhu hin jiru. Nama ciniinanii ilaaluun tasa waan hin danda'amneef akka bofaallee gamna ta'uun nama barbaachisa. Rabbiin galateeffadhee jireenya koo har'aan gammadaa jiraadhus dogongorriin kaleessaa miiraan raawwadhe garuu hanga har'aatti kufaatii koo waliin dhiiga na boosisa. Akkan dhagayetti qananiin haga ammaatti abbaa manaa sadii hiikteetti. Cubbuun gana mana irratti raawwatte har'as miilla ishee waliin akka jiru hubadha. Haa ta'utii garuu Rabbi akka isheetti araaramu kadhannaa koo yeroo hundaati. Beeknes otoon beekiin wanti nuti raawwanne bulee nuuf deebi'uunsaa waan hin oolleef namatti hin darbiinaan dhaamsa koo sadhumaati. Sababa jaalalaatti bakkan gahuu qabu toon gahiin kunoo har'a magaalaa Burraayyuu keessa jiraachaan jira. Ana obboleessa keessan godina addaa magaalaa Finfinnee Burraayyuu irraa nagaatti galatoomaa. Looteen nuftuu naagameera, looteen nuftuu naagameera, wal argaa yooma malaata, wal argaa yooma malaata. Gabaan imma keenatti yaa waleetu, galfataaf siin jennee. Gabaabina keena wayaa dhufitu, hamminaaf siin jennee. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi Burraayyuu irraa nuuf erge siniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya xalayaa kan nuuf erguu keetiif guddaa galatoomi isiniin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleessa keenyaaf komentii jalatti akka barreessitan kabajaan isiniin gaafadha. Egaan akkuma kanaan dura hubanne yeroo malee wanti jalqabuma hundi qorumsaa fi gidiraa adda addaa waan qabaatuuf eenyutu qorumsa sana keessa darbee bakka ga'e sanatti nama yaadata kan jedhu gaaffii kan namatti ta'uuf kanumaa fi waanuma kamiyyuu addunyaa kanarraatii jalqabuun baay'ee salphaadha. Xumuranii hanga xumuraatti galmaan ga'uun garuu baay'ee ulfaata. Obboleessi keenyi ergaa kana keessatti gabaabsee kan nu barsiise jaalalli qofti gahaa akka hin taanee fi qabeenyi waliin nyaatanii dhuganillee barbaachisaa akka ta'e asirratti nutti dubbata. Yeroodhaaf dhugaa nutti fakkaachuu dadhaba malee wanti maatii yookiin hangafti keenya nu gorsu hundinuu sirriidha. Haa ta'utii garuu miirri dargaggummaa kanaaf qalbii godhateen dhaggeeffatu. Obboleessa keenyaaf Rabbi jireenya kee gara fuulduraa siif haa eebbisu siin jedha. Jaalatamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 barumsa guddaa akka irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yaada keessan komentii jalatti barreessuun dagatiinaa jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture an gammachiis Tashoomeeti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'an qilleensa irra ni oolchina. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa mudannoo jaalalaa yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa telegiraamii duwwaa 937386564 nuuf ergitanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbi bakka jirtan hundumaatti fayyaaf nagaa sinaa taasisu jechaa turtii gaarii. Looteen nuftuu naagameera, looteen nuftuu naagameera, wal argaa yooma malaata, wal argaa yooma malaata. Gabaan imma keenatti yaa waleetu, galfataaf siin jennee. Gabaabina keena wayaa dhufitu, hammina.